har'a kan isin agarsiisu mana keessan ta'uudhaan gaa mattooqiyaa yookaan ID oriijinaala ta'ee haala kamiin haala isin argachuu dandeessan. Mana keessan teessanii osoo hin cinqamin mattooqiyaa oriijinaala ta'e jechuudha kan kooppii irraa gara oriijinaalaatti jiranii akka jarri isinii kennanu haala itti gochuu dandeessan. Kan jechuun gaa osoo waan kan cinqamin mana keessan ta'uudhaan ID oriijinaala argachuu dandeessu jechuudha. Haala kamiin haala isin argachuu dandeessan hunda waliin ilaallaa. Kaardii ID yookaan immoo ID internationally mattooqiyaa oriijinaalaa argachuudhaaf gaa isteeppii isaa tokko tokkoon isinitti himaa hundi keessan warreen mana teessanii galmaa'uu barbaadanis akkasuma kanneen immoo teelebir yookaan immoo Itiyoo Telekoom deemtanii galmaa'uu barbaadanis haala itti galmaa'uu dandeessanuu fi haala guyyaa muraasa keessa isin qaqqabuu danda'uun isinii himaa isiniin jira. Kana jechuun namoonni deemuu hin barbaanne illee haala kamiin haala isin onlaayinii argachuu dandeessan akkasuma namoota Itiyoo Telekoomitti dhiyoo jirtan illee Itiyoo Telekoom deemuudhaan haala kamiin haala isin guyyaa muraasa keessa akka isinii ba'uun argachuu dandeessanuu isin agarsiisa isiniin jira hundi. Internationaliin gaa faayidaa guddaa qabaachuu inni tokkoffaan hanga amata 5 isin tajaajila yookaan waggaa 5 asaddasuu barbaadu akkasuma hanga waggaa 5 isin gargaara jechuudha. Ka duraanii waggaa takkatti ka asaddasamu. Kanaafuu amma ID kana argattan gaa hanga waggaa 5 isin tajaajiluu danda'a yookaan immoo itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Inni lammaffaan onlaayinii adda addaa kan akka Telegram, Instagram, Facebook kanneen adda addaa jiru miti verify gochuudhaaf faayidaa guddaa qabaachudha. Namoota onlaayinii irraa akkasuma geemii adda addaa qabatanii maallaqa irraa baafachuudhaaf verify isin ta'uu dide jechuudha. Yookaan immoo isin mirkanaa'uu dide ID internationally original kan argachuudhaaf gaa ID kana qabaachuu qabdu jechuudha. Fake yookaan ID kan duraan itti fayyadamaa jirtanu ID copy yookaan immoo kan duraan itti fayyadamaa jirtan ID akkuma biyya keessaniitti akkuma naannoo keessaniitti ID naannoo isinii kennamu sana ofirkaa qabaachuu qabdu jechuudha inni tokkoffaan. Kanaaf ID kana eega ofirkaa qabaattanii namoota super app yookaan Itiyoo Telekoom isinitti dhiyoo jiruu fi ID kana ofirkaa eega qabaattanii ID kana fudhachuudhaan kan isin gara Itiyoo Telekoom deemtan jechuudha. Gara Itiyoo Telekoom bakka isin kaardiin gurguramu jechuudha. Achi eegattanii ni gaafattu. Kanaaf ID kasii gana fudhatteettanii gaa ID oriijinaala ta'e kana ID oriijinaala ta'e takkatti isinii qayyiru jechuudha. ID oriijinaala isinii kennuu danda'u jechuudha. ID kana eega galmooftanii galtanii isin galmeessu kana booda ID sana argachuudhaaf guyyaa muraasa isinitti fudhata jechuudha. Awwala waa tokko kifiyaa takka illee isin barbaachisu kan isin galmooftanuuni. ID sana gaa guyyaa muraasa keessatti meesejii isinii galuutu jira jechuudha. Meesejii ka isinii galu gaa meesejii takkatu jira jechuudha. Ka yeroo isin ID sana meesejii waraqaa takka isinii kennama waraqaa sana fudhattanii ni galtu jechuudha. Waraqaa ragaa ka ittiin yeroo galmooftaniitu ka isin jedhu yookaan immoo ka isinii mirkaneessu waraqaa takka isinii kennu waraqaa sana fudhachuudhaan gaa gara manaatti eega deebitanii meesejii takkatti isinii seenaa. Meesejiin sun yeroo isinii seenutti gara dhaabbata Itiyoo Telekoom deemuudhaan gara baankiirra maallaqa xiqqaadhaan ID oriijinaala fudhachuu dandeessu jechuudha. Garuu meesejiin sun yeroo isinii seenillee deebitanii akkasuma dhaabbata meesejiitti ergitantu jira jechuudha. Kanaafuu galmaa dhaqaati naannoo jirtanutti Itiyoo Telekoom deemaati ID oriijinaala argachuudhaaf gaa ID kaammoo ofirkaa qabdan fudhaa deemaati galmaa isiniin jedha jechuudha. Yeroo isin galmooftan meesejii ayinataa takka jira meesejii keessaniin agarsiisa. Yeroo galmooftan gaa meesejii isinii seenu takkatu jira. ID international jedhee isinii seenaa irra tuquun barbaachisu ID international ID jedhee isinii seenaa jechuudha. Meesejii yeroo isinii seenu bakka meesejii ta'e isin argattanu kun isinii seenu hangaa yeroo isin seenee meesejii kana osoo balleessin fudhattanii gara isaa deemuudhaan galmooftanii fixxanii jettanii yoo kun hundinuu eega galmooftanii fixxanii torban takka ni eeggattu jechuudha. Torban takka eega eeggattanii ID kasii kaasanii dhufa meesejii kasii kanatti isinii gala meesejii kun eega isinii galee ID oriijinaala ta'e takka argachuu dandeessu jechuudha. Kana booda haala kanaan eegeessin maallaqa xiqqaa yookaan qarshii 600 gara baankiitti kafaluudhaan baankii irratti kafaluudhaan ID kana argachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu faayidaa guddaa qaba. Kanaaf ID oriijinaala kana haala salphaatiin haala kanaan argachuu dandeessu ni jedha. Itiyoo Telekoom deemaati namoonni Itiyoo Telekoom dhiyoo jiru deemaa galmaati ID kana oriijinaala fudhadhaas ni jedha. Namoonni itti fayyadamaa hin jirre hanga onaa yoo jiraattan ID kana fudhatiin yoo jiraattan jechuudha. Irra deemaatii namoonni baay'ee itti fayyadamaa jiru deemaa fudhadhaa itti fayyadamaa isin jedha. Haala kanaan kana keessaa waan isin galuu dide namoonni meesejiin yoo isin seenuu didellee steep isaa haala meesejiitiin akkasuma akka isin seenu gochuu dandeessanu isin agarsiisa komentii jaatiin barreessuu dandeessu. Kanaafuu hamma steepiin tokko faasin gochuu qabdan namoota Itiyoo Telekoom isinitti dhiyoo jiru axxanii galmaa'uu dandeessu jechuudha. Kanaaf haala kanaan keessin galmaa'uu dandeessan. Mattooquma ID oriijinaala qabaattan ID feekii ofirkaa qabaannaan waan takka isin barbaachisu kanaaf jijjiirachuu dandeessu gara oriijinaalaatti jechuudha. Haala kanaan namoota baay'ee itti fayyadamaa jira. Itiyoo Telekoom naannoo keessan jiru deemtanii galmaa'uu dandeessu faayidaa guddaa qaba. Kanaaf teelebir super app fayyadamuu qabdu jechuudha. Hammas kabira teelebir ka jedhu kana banattanii qabaachuu qabdu. Awwala asirraan loogiin gochuun irratti banachuu qabdu jechuudha. Banattanii eega kaatanii yookaan isin loogiin gochuu dandeessan asirraa illee banamuu ni danda'a. Namoonni hanga onaa hin banatin yoo jiraatan illee akkasuma komentii jaatiin barreessaa steep isaa tokko tokkoon karaa sirrii ta'een haala isin kireet gochuu dandeessan yookaan immoo saayin app gootanii teelebir banachuu dandeessanu isin agarsiisaa isin jira. Kanaaf haala kanaanii teelebir eega fayyadamtanii wantoota baay'ee onlaayiniitti namoonni baay'ee maallaqa irraa argataa jiru. Kanaaf kun chaanaalii Abduu Oroo hin beekne chaanaalii kan koogaa Abduu Oroo jechuun ni argattu. Chaanaalii koo jala galuudhaan gaa viidiyoo hedduu ni argattu. Viidiyoo barnootaa wal qabate jala galaa irraa baradhaa isin jedha. Viidiyoo yeroo dhaggeeffattan laayikii tuqaa namoonni sabskiraayibiin godhe sabskiraayib godhaa isin jaa qaayixaa